Ashamaa harka foonii kabajamtootaaf hordoftoota keenya har'a kunoo akkanatti basmatii guuruudhaaf iddoo gara basmatiidhaa deemaatiin jira jechuudha. Wanni beekamu qabu jimaan Harargeedhaa ka'uudha qaba bakka basmatii dalaguudhaaf maallaqa irraa argamsiisuudhaaf akkasuma basmatiin gara biyya alaa waan argamtuuf basmatii guuruudhaaf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf jimaa keessan jabeeffachuudha qabdanii iddoon kunuunfamuudha qabdiin jaa basmatiidhaa. Iddoo qara basmati ijoollee bira dhaqeetiin ijoollee wajjin turtii goona hangasin nufaana tura. Abo aduun fixxe yaa gonmo aduun mo yoo diqanne malee oromiyaan tun laggeen hedduudha qabdi bishaan bibbireedhaan akkasiin oh bisa nak ya. Odoo gara basmatii deemaa jirru obbo aduun nu gubde bishaan bareedaa arganne gaa daawwattoota hordoftoota keenya akkana gaa oowwi beektaate ni oowwa saniif bishaan arganne dhiqannee bakka basmatii deemaa jirra. Ijoollee bira gootiin jira bakka ijoollee bira geetiin basmati kam gono cimas ni kamana agak situ turti gari balong gara gara wala bisin jobe keddu yera su gudda male makawana kan yadi cime biyan no basi asa mo ta dufera le toy ha sene ta mo mal maraga पहले जी भोजन जी में फोटो लगा ला लिया खास फोटो खास यार की वो बासमती ले खास basmati का वो तो बासमती जिमल ले खास यार खाना है basmati ला बाला राजी कैसा बुरा माले बेरेदा खासी फेसबुक पर गल्ला जी वरा बिसरती adagada jalantije adagada siji punis adagada sidi sunis adagada adagada jalantije adagada siji punis adagada sidi sunis adagada ami sama isuna adagada jalantije adagada siji punis adagada sidi sunis adagada adagada jalantije adagada sidi punis adagada sidi sunis adagada
Soda maal ta'u jedhu? Suuraan bareedudha. Suuraa. Suuraa walla bareedu.